Akkam jirtu hordoftoota keenya nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a walaloo baay'ee dinqii ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Innis yeroo ammaa kanan isiniif dhiyeessaa jiru kitaaba bara ol kaafamuu biyya keenyaa jedhurraan isiniif fuudhe walaloo isa kanas na waliin dhaggeeffadhaa, itti bohaaraa, na waliin tura. Mata dureen walaloo kiyyaa Kuush Itoophiyaa jedha. Kuush Itoophiyaa. Lafti biyya keenyaa yommuu itti qotamu, samiinis banamee bokkaa yommuu laatu, kosooftuu fi samtuu jedhamtee waamamtee misiraachoo kunoo kan miicu argatte. Laftiif samiin waaqaa ifee jijjiiramee, dukkanni nu nyaatu ifa guddaa arganne. Deessuu ililchimee ciniinsuun kee nafee. Yaa Kuush saba bal'aa jiraatoo ganamaa, warri si cunqursan nagaa kan si dhowwan meerreessa dhaqanii garamiin adeemanii. Yoom bittinnahan fayyina kee argachuu, si wajjin hirmaachuu tasa hin dandeenye, carraan isaan hin geenye. Oduu misiraachoo siifan qaba kunoo, argeetan sitti himaa, gurraanan si ga'a. Maal argite jettee yoo na gaafatte, yoo na dhaggeeffatte, oduu gammachiisaa waan an argeen himaa. Callaa gumbii guutee hammaaramee hin dhumne, bakkee irrattis argee dirreerra kuufamee, warra nyaata hin qabneef warra beela'aniif hirraa hafaa taate. Yaa Kuush Itoophiyaa jiraatoo ganamaa, ijoollee isheen argee hubadheen ilaale. Yommuu burraaqanii, yommuu gammadanii, mo'icha gonfatanii, naannoo bishaan burqaa bakka bashannanaa wal gurguruu nafee, wal loluunis badee, hojiidhaaf ka'anii harka wal qabanii, wal deeggaranii, hidhata cimsanii an argee dhagahaa yaafiraa. Egaa yaafira koo, saba koo, lammii koo, maal argite jettee yoo na gaafatte kunoo sittan himaa. Ergaa waaqa biraa narkaa fudhattee yoo na dhaggeeffatte, haayidrooelektiriikii nurra guutee hafee, Afrikaa cehee biyya waliin gahee, yaaddoonis cala'ee uummatnis gammadee, kunoo ammas argee ijoolleen ishee badan biyya kan gadhiisan deebi'anii dhufanii hojjechuufis ka'anii. Bakka hojii filatanii, waliin mari'atanii, harka wal qabanii, laga jal'isanii yommuu hojiif ka'anii. Anoo argeen jira, hubadhaa yaafiraa, kunis raawwachuudhaaf ta'es mul'achuudhaaf. Yeroon dhiyaateera, gooftaan dubbateera, ani dhagaheera, siniif dabarseera. Jallisuun lageeniin misoomsuun, sabni yaadatamee dhibee baraaramee, nagaan oolee bulee. Bara dhufee darbu kan baduu ishee hawwu, galgalaaf ganamoo taa'ee kan abaaru, barri jijjiiramee galmeen galagalee, eebbisuu eegalee. Isa abaare gaabbee anis argeen jira, sirriitti hubadheera. Biiftuu yommuu quuqxu, dhukkubni yommuu darbu, lafti yommuu bari'u, oduu gammachiisaa waan an argeen hima. Kuushittan dubbadha, Itoophiyaattan hima. Dhagahaa yaafiraa, ergaa waaqa biraa dhagaye yaa namaa. Gurra keettan himaa yoo na dhaggeeffatteef, yoo na harkaa fudhatteef. Daawwataanis dhufee garba qaxxaamuree yeroo haroo keenya cinatti bakka bashannanaa, dirreen ispoortiidhaa, kan atileetotaa, kan ispoorteessitootaa hojjetamee jira. Dur xumurameera. Badhaasaa haroowwanii, arjooma bishaanii, qurxummiin qabamee, nyaataafis oolfamee, darbee gurguramee, warra kaanis ga'ee anoo argeen jira. Kan biraa waan biraa tuuristiin as yaa'ee uumama dharrahee ilaalee daawwatee, dirree haroo cinaa bakka bashannanaa guutee dambali'ee. Jireenya warra Kuushii, uummata isaan durii ilaalee daawwatee ajaa'ibsiifatee, warri bishaan daakan culluxxoo kan ba'an, lafa dhiphisanii yommuu dhiqatanii, adiidhaaf gurraacha Awurooppaa, Araba jedhanii wal qooduun, bifaan gargar ba'uun raawwatee hin hafaa gonkumaan mul'atu. Argee kana hundaa wanta ajaa'ibaa biyya keenya haaraatti, jiraattota Kuushitti. Moortuuf goomattuun, tolchituuf dhoortuun, xibaartuun iddoo hin fudhattu, mirgan argattu. Abaarsi ka'eera, yeroon isaa darbeera. Uumamnis gammadee rakkoorraa hiikamee, dureeyyiin addunyaa, abbootiin qabeenyaa kan qaban ulfina dhufan ariifachaa, afeerri dhihaana. Kuush Itoophiyaa, hojii uumaa waaqaa, gochaa gooftaa guddaa waan haaraan dhagee, ajaa'iban arge. Uumamni dhaabbatee daawwataa afeeree, bashannanaa jedhee yommuu inni simatu, waliin mari'atu,
yommuu seenaa himu adii dinqisiisu anoo ammas argee waan haaraan dhagahe Itoophiyaa haaraaf saba warra kuushiif dhagaan gatii baasaa dinagdee guddisaa qabbanni qilleensaa urgaa foolii haaraa fagoof dhiyoo waamee jireenya haa haaromse dukkana balleessee naannoo mara hibsee anoo kunoo argee waan natti mul'ate jarreen tuuristootaa lammii biyya hundaa kibbaa kaabaa qabee lixaaf bahaa waamee wal waamsisee karaa wal danqarsee yommuunis yaa'u kuushota daawwatu anoo ammas argee gooftaarraa dhagahee saffisaan guddachuun dafnee jijjiiramuun hundaa ajaa'ibee waliin mari'achiisee miidhagni biyyattii simboo qabeettitti akkamiin jedhamte maaliin jijjiiramte jedhee wal gaafata. Waaqa dinqisiifataa baadiyyaan haara'ee magaalaan bareedee asfaaltiin diriiree owwaarrahee dafee biyyaa bahee sabnis qullaahee wayyaa uffate anoo ammas argee waan haaraan mul'ate qabeenyin yaadamin kan hin abdatamin dachee keessaa burqee mirgisee maddisee guddaas gammadee xiqqaanis burraaqee horiinis baroode gammachuusaas ibsee qilleensis haaromse laftisaas qullaa'ee iyyeessi duroomee eebbii dangala'ee dacheen lafa keenyaa taatee ilillii birraa baay'ee nama dhibaa hojii gooftaa guddaa baay'ee nama dhibaa hojii gooftaa guddaa galatoomaa waan na dhaggeeffataniif walaloon kun kitaaba bara ol kaafamuu biyya keenyaa jedhu isiniif dubbifamee bara ol kaafamuu biyya keenyaa kan jedhu kitaabicha yeroo ammaa viidiyoodhaan isiniif dhiyeessaa jira. Mul'ata biyya Itoophiyaaf waggaa 30 keessatti akka raawwatamuuf kennamedha. Irratti kadhannaa viidiyoon kanaan dura kutaa 4 qoodee isiniif dhiyeesse ilaaluu dandeessu booda deebitanii gara fuulduraattis amma dhuma kitaabichaatti isiniifan dhiyeessaa. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baayisu nagaatti tura.